Ashama harka fuuni dhaggeeffattoota seenaa qophiin keenya guyyaa hadhaa seenaa gootota Oromoo keessaa seenaa goota Oromoo sooressa Jaarraa Abbaa Gadaati. Hundumtu keessanuu qalbiin caqasaa. Jaarraa Abbaa Gadaa maqaan dhaloota isaa Abdulkariim Ibraahim Haamid, barri dhaloota isaa bara 1936. Iddoon itti dhalatan baha Oromiyaa Koonyaa Gaara Mul'ataa ganda Mudiira Gooroo. Abbaa isaa Ibraahim Haamidii fi harmee isaa Muuminaa Ibooti. Yeroo umrii isaanii mana barnootaa goos mana barumsaa galanii baratan. Mana barumsaa sadarkaa olaanaa Hararitti yogguu baratanis wayita ayyaana sirbaa fi walaloo garaagaraatiin bashannansiisaa turan. Garuu barattoonni Oromoo sababa cuuccaa jibbiinsa irratti gaggeeffamu irraa kan ka'e aadaa fi afaan ofii guddisuun hin yaadamu ture. Kanarraa kan ka'e Abdulkariim barattoota Oromoo walitti gurmeessuun dhaaba waldaa barattoota Oromoo jedhamu hundeesse. Jaarraan Abbaa Gadaa yeroo sana barattoota kana kakkaasaa akka aadaa fi afaan ofii cimsan itti himaa ture. Namoota yeroo san dhaaba kana hundeessan keessaa kan akka Profeesar Muhammad Hassan Xahaa Alii Abdii Jamaal fa'aadha. Dhaabni kunis jabaatee bara 1961tti mana sinimaa Hararitti agarsiisa addaa Oromoo gaggeesse. Barumsa sadarkaa lammaffaa isaa akkanuma xumuraniin akaadaamii barumsaa warra Harar galee barachuu eegale. Yeroo gabaabaa booda bulchiinsi akaadaamichaa amantii isaa akka hin shaakalle waan dhorkeef bakka bilisaa jiraachuu ta'uusaa waan hubateef barumsa addaan kute. Qabsoo hidhannootti seene. Bara 1966 qabsaa'ota Baalee kan gabrummaa hadhooftuu lolanitti makamuuf loltoota 12 fudhatee gara Baalee deeme. Baalettis finciloota Jeneraal Waaqoo Guutuutiin hoogganamu sanitti gale. Fincilli Baalee irrattis lola gurguddaa hedduu keessatti hirmaatee akkuma mootummaan fincila Baalee to'annaa jala oolcheenis jaarraan leenjii fi meeshaa waraanaa gahaa qabaachuun murteessaa ta'uu waan hubateef achumaan gara Somaaliyaa deeme. Mootummaan Somaaliyaatis qabsoo Baaleef gargaarsa gochaa ture. Jaarraanis simatame. Boodarra bara 1969tti mootummaan Ziyaad Barree kan Somaalee maqaa Oromootiin qabsoo heeyyamuu dide. Maqaa Somaalee yoo ta'e malee jedhe. Akka Ziyaad Barree jedhetti Harargee, Arsii, Baalee fi Sidaamaa Somaalee Oromooti. Kanaafuu maqaa Somaalee malee gargaarsa tokkollee hin godhu jedhe. Jaarraan Abbaa Gadaa yeroo kana gargaarsa barbaacha biyya Arabaa Yemen deeme. Bara 1970 Yemen kibba magaalaa Eden gale. Yemenitti Oromtoota kanneen biroo kan akka Elemoo Qilxuu, Husee Suuraa fi kan kana fakkaatanii wal arge. Waa'ee qabsoo Oromoo mari'atan. Dhaaba Oromoof qabsaa'u hundeessuuf murteessan. Mootummaan Yemenis gargaarsa gochuuf abdii kenneef. Baruma kana keessa Iraaq deemee qaamota mootummaa waliin marii godhe. Jaarraan Abbaa Gadaa, Elemoo Qilxuu, Huseen Suuraa fi hooggantoonni kanneen biroo Kaayiroo, Baagdaadii fi Damaasqoon dhaquun marii gaggeessan. Mootummaan Iraaqii fi Sooriyaa meeshaa waraanaa kennuufis Filisxeenii Sooriyaa keessa jiran leenjii waraanaa kennuuf waadaa galan. Erga qophii barbaachisaa xumuranii booda loltoota 36 biyyatti deebi'anii qabsoo waraanaa eegalan. Leenjii waggaa tokkoo fudhatanii maqaa loltootaa kanaas qeerroo ganamaa jedhanii moggaasan. Baruma kana jaarraan qeerroo ganamaa hoogganuudhaan meeshaa waraanaa fudhatee gara biyyaatti qajeele. Qeerroo ganamaa 36 hoogganuudhaan jaarraanis doonii yaabbatanii Somaalee wayita bahan waraanni Somaalee isaan marsee qabe. Bara 1970 Somaalee keessa mana hidhaa Mandharree jedhamutti waggaa 5 hidhaa dabarsan. Achii bahee gara Maqaadishoo geeffame. Maqaadishootti Ziyaad Barree ofuma isaati jaarraa adda bilisummaa Somaalee dhihaa yookaan maqaa Ingiliffaatiin Western Somaalee Liberation Front jedhamuun beekamu akka makamu gaafatan. Jaarraan garuu kana fudhachuu didee bara 1975 waggaa mana hidhaatii bahu qabsoo biyyaatti galuuf akka qabu waan amaneef gara biyyaatti seene. Qabsoo jalqabe. Sabboontota Oromoo Finfinnee jiran labsii dhaaba Oromoo haaraa hundeessuu kan Elemoo Qilxuu bara 1973 Finfinnee jalqaban xumuruuf gara Finfinnee akka dhufan affeeran. Finfinnee deemuun haa ta'u malee sabboontota Oromoo dhaaba markarsii Siinistii Dargii wajjin dhaabu irratti waan qabamaniif dhaaba Oromoo hundeessuun kan irratti xiyyeeffachuun waan hin danda'amneef gara biyyaatti deebi'uun qawwee
muraasaa fi rasaasa elemoo fa'aa awwaalan fudhachuun waraana bilisummaa uumamee qabsoo itti fuufe. Dargiinis namoota hedduu baqanis waraana kanatti makaman. Yeroo muraasa booda waldiddaan sababbiin isaa ifa hin taaneen waraana jaarraa abbaa gadaa fi qabsaa'ota Finfinnee irratti dhufan. Gidduutti waan uumameef adda bahan. Waraanni adda bahus lamaanuu maqaa ABO jedhamuun waamamu. Bara 1985 jaarraan abbaa gadaa fi hiriyyaan isaanii waraana kana sa'an adda Islaamummaa Bilisummaa Oromoo jechuun moggaasan. Adda Islaamummaa Bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa Itoophiyaa kan bara 1991 ijaarame keessatti hirmaate. Bara 1992 mootummaa ce'umsaa keessaa bahuun gara gaarreen Harargee deebi'e. Qabsoo itti fuufe. Bara 2005 maqaa adda Islaamummaa Bilisummaa Oromoo jedhu gara adda Bilisummaa Dimookiraasummaa Oromoo jedhutti jijjiire. Du'a isaa. Jaarraan abbaa gadaa biyya Yaman magaalaa sanaatti dhukkubsatee yaalamaa ture. Gaafa bitootessa 4 bara 2013 du'aan dabre. Reeffi jaarraa abbaa gadaa bitootessa 1 bara 2013 magaalaa Wataraatti awwaalame. Jaarraan qabsoo Oromoo keessatti gumaacha godhe yoomiyyuu ni yaadatama. Qabsaa'aa cimaa fi hayyuu gameessa ture. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Kan isin dhiyeesse Abeerii Kadir.